hujirra si olchina akka bu'aa gaarii si fidu goona jedhee na harkaa fudhate. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ummata keenya kabajama dhimma keenya kitaaba Murtii Guutoo qaxalee jiru fi kitaaba kiyya kanaan dura nama coollee jiru kaniin bulchiinsa godina Harargee Bahattis aadaa fi turizimii aanaalee aanaa Meettaatii fi aanaa Gooroo Muxiittis beeksisee irratti hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf kan sababa ispoonsaraan si barbaada anaatu si maxxansiisa jechuutiin obboleessi keenya Murtii Guutoo na yaamee hujirra si olchina akka bu'aa gaarii si fidu goona jedhee na harkaa fudhatee amma ifii maxxanfatee hujirra olchuuf tattaafachaa jiru irratti karaa hedduudhaan inni akka waan namni gandummaadhaaf jecha ana itti biteetti yookiin ani ilaalcha biraatiif irratti duuluu barbaaduutti inni oofaa jira jechuudha. Kun ammoo waan sobaati namoonni itti dhiyeenyaan na beekanii fi ani itti hime hedduunis ni jira. Kanaafuu waan godhamuu qabuu fi ragaalee na bira jiru hunda isiniifin dhiyeessaa liiviidhaas mana nama barbaadaniitti na beellamaati dhufee ragaan barbaachisu isiniifin dhiyeessaa an gama kiyyaan rakkoon addatti akka nama dhuunfaatti isarraa qabu yookiin namni kana nu godhi jee itti na qaceelche tokkolleenis hin jiru. Yoo inni jiraa jee immoo nama na wajji qunnamtii qabu kanamaatu natti bitee jiru yoo jiraate haa fidu. Sun immoo sababa kufaatii isaa dandamachuudhaaf gandummaa jala dahachuu fi gosummaa jala dahachuu kan ni barbaaduun alatti qaamni biroo tokkolleen hin jiru jechuudha. Sababootuma inni uumuuni wal dhabdeen teenya hanqa ammaatu deemaa turte ani namoota hedduun keessaan dubbisee wanni kun osoo public hin taane akka ummatatti as hin baanetti osoo dhumtu yeroo hedduu yaade. Kanaafuu waan jiru irratti nu eegaa informationa barbaadan nu bira argachuu dandeessu. Murtii Guutoo kitaaba qacalee jedhu kitaaba kee hatee maxxanse? Yaa waliin dubbanneetuma PDF akkan amanu na amansiisuuf yaalee sanbootaniin ergee fi waan godhamuu qabu waliin goonaa jedhee na dubbisee wal dubbisnee hariiroon nagaa nu jidduu ture jira. Amma immoo eega gama kanaan dhufe gara biraatiinis akka nageenyi uumamu karaa jaarsummaatiinis gama hundaan yaallee wanti sun osoo milkaa'in hafee amma akka ummatatti gabbaasnu ta'ee kanaafu qabatamatti kitaabichi boqonnaa 9 qabaa. Boqonnaalee 9 irraa boqonnaa 1 irraa hanga 8tti anaatu barreessee boqonnaa 1 ka xumuraan jiru ka qulqullina hin qabne ka copy paste ta'e qofaatu itti dabalamee jechuun waan hin barreesseen alatti. Rakkoo diinagdee jiruuf jecha wal qunnamnee ispoonsara naasii barbaada jechuudhaani kana harkaa fuudhe. Maqaa jijjiiree bakka keessa isaatti nama coollee jiru qofa qaxalee jijjiiree boqonnaa 1 copy pasteedhaan itti dabalatee dhufee kiyya waggaa 2 laffee jee beeksifataa jira. Dhaamsi xumura an qabu ani namoota wajji dubbachuu qabu fi miidiyaalee wajji dubbachuu qabu hunda waliin nin dubbadha. Waaniin ani dubbadhuu fi karaaleen ani raawwadhu beekee Oromoon gamaan an deemutti akka positively na tumsuun barbaada. Ragaa sagalee ammaan baasee si dhiyeessaa. Sagalee bilbilli guutee jedhee gaa'is rikardi naa godhaa ijoollee raama wajjala jiraatte sirriitti rikardi godhi. Baas sagalee Murtii Guutoo laawudii godhi xiqqoo ol fuudhi waa'ee walii galtee kitaaba irratti waliin haasoftan banni sirriitti ol fuudhi. Ispoortii hanqamsi barbaachisa yeroo naan jiru. Okay jalan dubbatiniti banni sagalee ofii callisi. Laalee dubbisee egaa tokko wajjin teenyee dubbisaa waan sirraa qabuutu jiranii sirreessina. Kalleetti maallaqa ta'ee jiramu goona waan isa balleettii dabalee torbaan takka yoo itti fudhatama. Fudhatu wartaatee kabirootis kaniin lafaa qabuu hin qabaar. Waati wajjin wata na hotta ati na maallaqa ta'ee gagaa kuma lama ta'ee biddini ol. Nafitti humni lama qajeellan nafitti. Amma dhuftaa fi nyaata dhugaati anuma bira anuma gubbee ani fiigina sin qabu beekta. Ayyee. Wata ani fiigina natti ergisiisan erga guyyaa dhufuu kaate natti erga dhukkasuma dabbaatee qabu. Dhagaa turtanii. Bani waan dhufe bani waan jiru fixe dubbachiis tartiibaan dubbachiisaa deemu dhagaa irra. Isa ammaa guutumatti yoo dhageessan bareeda kaafe immoo si agarsiisa. Jirti kan ilaaltee jirta? Ilaalee Murtii. Ilaalle.
No, lale kama kamatis kadura sanis lale devi kani nama kita no duran sai bambari wajitenye wanjiru. Kunamma yeroo inni namoota osoo anin dubbatin kan keetii jeni kitaaba mucaasanni fuudhe jeni qaamonni keessa beeku hossataa turan saayibban keetii siitu natti ergaa jira narraa dhaabsisi jeena dubbachaa jiru. Bani. Gizeen amma dura si dawwalaa jiru guyyaa wajji oolla beeyte. Saniifuu maaliin godhuu qabaanan? Saniifuu wanni gootu yeroo waliin jenne eeguutti hin jiraame. Wenna duuba maaltu fedhi jidduudhaan kana? Baarumaa fi isaanumaatu posti godhu jira malee anaame hanka isa. Maaltu jechuu ati hoo maal jetta waan kanarratti? Wanni ninju anamma posti godhee keessanis amma guruupi godhee itti dawwalee kuna siin agarsiisa. Akka ani keessan jiru. Mootii miti jarra kun sibira jira mire? Fagoon jiran dhugaadha naddi dhiyaatan. So ani maaliin godhu anarraa wanni eegamu godha waan irraa eegamuudhaaf taasisu inni jira mire? Maal ta'uu kanaan dhufe duuba amma? Yoo yaanni bira jiraate naa himaa karaa koon qabu. Yaanni biraa kamtu jira murtii akkuma kaaree waliin jechaa turre malee. Nagaa oltee, nagaa bultee, nagaa jirtaa wal gaafannee bar waan tokko faannee teenyee hojii dubbannee mire. Waan jette irratti ooltu. Kana jechuun waan akka ilaalu osuma waan hin fedhe godhe illee waan kun waan ooluu miti akka ta'utu natti dhagahame. So dhiisuun qaba. Waan godhuu fi dhiisuu osoo hin ta'in amma ka wajji dubbanne naafisi anamma fakkeenyaaf yoon hin dhufe isaan waaniin ansaa 48 booda jeefi hogguu dubbatee jalaa qabna yaada ju'uu fi karoorri isaanii.